Mutaa natti galte baqqaan jedheen. Dhugaa rabbii natti galte baqqaan jedheen. Natti gaggamaarti bakka caatii ishiin irratti qama'uu jammarti bakka akkuma dhanidheen halkan guutuu aariin kadhataa bule beektaayi. Dhugaa rabbiiti jechuudha. Kadhadheen dadhabee dhuman soofaarra ciise. Idduman kadhadhu sanaan naqee ciise soofaarra. Sireerraa bu'ee jechuudha. Ammas abjuudhaan natti dhufeetu fara'aan kokkolfaa dhufeetu abdii harka abdii qabatee karaa dhugaan islaamummaadha shaadaa qabadhu addisu naan jedhe. Abdiin dhaabatee kolfa beektaa. Namicha nana sammuusii dhukkubaa raayii guyyaama tokko duwwaamama argine lakkaati xonqaa hidhachuudhaa islaamni hin jedhe sammuu koo keessatti. Wallaahi billaahi tallaahi halkan kun naan barihiin abjuu kanan argee gaafa sadaffaasaa abdiin jedheennaan saree haadha keessanii natti xonoqqoluu jammartamini islaamni narratti qama'uu jammarteemiin jedheen. Akkam naan jedhe abjuudhaan shaadana qabsiisuu jammaran akka jiran itti dhufa hin bira bulaa jiruun jedheen. Bakkaati yeroo dhiyootti shaadaa qabatte shaadaan qabachuu mannaati dhaqee saree gurraatti qabachuu naa wayyadeen abdiitti hime. Dheengaddaam. Allahu Akbar. Wallaahi dhugaan sitti maaraa jechuudha. Yoomidha kuni gaafa qidaameen shaadaa qabadhee gaafa roobii isaanitti hime abdii wajjin wal lollee adda baane jechuudha. Achi ammas utuun deebi'ee rafaaruu fara'aan kolfaa dhufeetu addisuu naan jedhee yeroo keetti fayyadami karaa dhugaan islaamummaadha amantii dhugaan islaamummaadha qabadhu shaadaan siin jedhee naan jedhe. Namtittiin nana lammaffaan dhufta taanaan dhagaadhaan ammataa si uraa jedheen akkuma dheen itti fakkaree abjuudhaan. Wallaahi billaahi jechuudha. Ilaa wallaahi billaahi isin hin sobu rabbitu na argaa. Nama gashaa deemi foormi nama gashaa deemi isa booddee bakka jarattiin kun bakka na argatteen jedheen yookaan nama raachiti yookaan akka hin taane nagooti naa dhumate baqqaadheen halkanii ribinarraa badiinan cannaqama asan galagala achan galagala baay'een gaddi beetta. Achiiti faazeriidhaaf bilbilee abjuu kooti warra islaamaa tokkotu dhufee shaadaa qabadhu naan jedhannaan ofirraa ifadhu kaseetanas si qoraaraa naan jedhe faazerii uummatu jechuudha. Guyyaa gaafa sanaa hojiin gallee mana koo cufadheen tsoomsalootiidhaan mana keessa taa'ee kadhataa ture. Iddoo hojiiyyuu hin seenne gaafa sanaa jechuudha. Kadhadheeni faazeriidhuma akkas naan jedhetu gaa'onii adii uffatee jechuudha wayyaa adii uffatee isa akka warri sheekota uffatan kan. Uffatee dhufeetu addisuu naan jedheennaan dhuguma keeti. Karaan dhugaan ikkoo islaamummaa duwwaadha. Wanta fara'aan siin jedhu sana godhi naan jedhee abjuu kootiin. Faazerii mana dhashee dhufe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamisan kana argee jimaataan abdiitti himee jarattis nan himee qidaameen shaadaa qabadhe. Alhamdulillahi rabbil alamin sammuu koo boqonnaa argate jireenyi koo aara galfate gammachuu akkasii gammadee beeku wallaahi billaahi tallaahi gammachuu akkasii gammadee beeku. Habadan abbaan barbaade islaamummaa akka barbaadeetta hiiku guyyaa tokko yaadatta yoo ta'e usmi akka sedheeni uummata islaamaa farme quraanni keessaan quraama faalamaaf laaqamaaf walaloof yeedaloorraa waraabamee dhadheen arrabsaa ture. Lakka jecha sana kan dubbate kaafiroota warra amantaa islaamaa xiqqeessuuf quraanaan faallaa dubbatan sanatu jecha namootaatu faallaa godhee haasa'e malee nabiyyuu Muhammadtu faalamaaf laaqamaadha jedhee haasa'e miti. Gaafan keessa gadi galee ilaala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi guddate. Allahu Akbar. Wallaahi billaahi jechuudha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Maal fa'aa jedheen barsiisaa ture warra kaafaran gaafa argitan saggoodhaati ajjeesaa kan jedhu falmaan ture. Maaliif nama ajjeesa musliimni waggaa waggaatti nama tokko ajjeese jannata gala jedhanii immoo biyyatti nutti himaa turanii bakka dhuma waggaa irratti musliimota nan baqadha gaafa isaanii guyyaa ji'a tokko sooman sana nan baqadha. Istii lammasa dheengaddaa kanattu wajjiniin nyaadhu wajjiniin dhugu yoo isaan birrii natti kennan beyyesuus medheen irraa hafuu beekisi keessa kaawwadha.
Dhugaan isinitti hima. Allahu akbar. Aduun dheerataadhaan islaamota harkaan qabu gaafa soomi isaanii jechuudha. Mikinaanni waggaatti yoo tokko nama ajjeesan jannatatti galuudha nutti himaa dhufa waanta ta'eef. Na maaliif saggoodha ajjeesi warra kaafaraan argitan kan jedhu gaafa naqee dubbisu dubbichi inni barreeffame kiristaanota ajjeesi jedhatuun taane yeroo nabi Muhammad faa itti geggeessaa biyya lafaarra turan irratti dirree lolaa irratti yeroo waraanaa kan caafamedha malee kaafiroota yookaan kiristaanota ajjeesaa kan jedhu caafame miti. Bakka lolaatti caafame wantichi. Allahu akbar. Dubbiin kun bifa manaa godheeti addisuu kiyya. Namni lubbuu takkatti ajjeese rabbiin biratti lubbuu namaatu haa ta'u, lubbuu sareetu haa ta'u, lubbuu adurreetu haa ta'u, lubbuu simbiraatu haa ta'u, namni lubbuu takkatti ajjeese fakkaannamaa qatala annaasa jamii'an. Lubbuu takkatti namni ajjeese akka waan lubbuu jiruu dunyaa kanarra jirtu mara fixeeti jedhama. Quraana keessatti jechuudha. Inna wallahi annan dubbadha rakkoon qabu. Yoo kiristaanni addana jirtu natti duulte san lafa barbaade jiraachuudhaaf kana booda mirga bal'aan qaba waanta ta'eef. Laphee dhibee naasaa wallahi. Mikinaanni samaa inni ajjechaa kan labsu macaafa qulqulluudha malee quraana miti. Nama ija jaamse iji isaa jaamu kan jedhu waan baay'eetu jira macaafa qulqulluu keessa. Isa kana yeroo kan biraa gaafa mirqanaan nurraa gale wal falmiidhaan walitti dhiyaanna. Dhukee walirraa kaafna. Ana kan jedhu immoo gaaficha dhufe na wajjin haasa'u. Eenyutu nama ajjeesa kan jedhu. Eenyutu ajjechaa labsa kan jedhu. Na laphee koo dhiibee dhugaa islaamummaa keessa jiru baasuudhaaf wal falmii iska xiggi diras waliin geggeessuudhaaf I am ready. Garuu amma mirqanaarra waan jiruuf narraa galuu hin dandeenye. Dhugaan isinitti hima. Lammaffaan dhaladheen. Maasha Allah. Wallahi baga rabbiin si qabachiisee baay'ee si gammannee. Baga rabbiin ammoo ibiddarraa rabbi si bitee akka kophaa keessatti baay'ee si gammade. Wallahi baay'ee si gammade alhamdulillah. Kana boodallee waan jabaa tokko hin hojjetta jedhee abdii qaba. Rabbiin warasa rabbi si haa taasisu insha Allah. Al tokko dhiifama quraana osoo isin affeera akka dura isinitti quraana isin affeera.